Naannoo Oromiyaatti caamsaa tokko bara 2015 irraa eegalee bittaa gurgurtaan boba'aa karaa dijitaalaan taasifamuun alseerummaa hanqina namtolchee boba'aa fi aannan hambisuudhaaf faayidaa guddaa qabaachuu tajaajilamtoonni Faana Broadcasting Corporative yaada kennanii himaniiru. Duraan bakka uummanni osuma qaban hin qabuudheet halkan gurgurachaa bula. Uummanni immoo guyyaa sallafeet kuuwwan lolaa kuun bakka irratti baay'ee rakkoon baay'ee guddaa irra ture. Amma hambiseera bakka. Kanaafuu akkanatti waraabbachuun keenya deessuudha. Garuu siistamni baay'ee nu dhibaa jira. Teknoloojii baay'ee shaggaadha. Kaashii birrii harkatti baachuurra siistama kanaan fayyadamuun baay'ee shaggaa ta'ee jira. Appilikeeshinichi intarneetii xiqqaa waan gaafatuuf hin rakkisu akka appilikeeshinoota biraa baay'ee gaariidha inni. Bittaa gurgurtaan boba'aa karaa elektirooniksii yookaan mala dijitaalaatiin taasifamuun itti fayyadama teknoloojii hawaasaa fooyyessuu irra darbee dinagdee biyyaa utubuu irrattis gumaacha qabaachuu kan himan hojjettoonni raabsaa boba'aa fi tajaajilamtoonni burjaajii maallaqa sobaa fi dadhabbiin mallees nurraa hambiseeraa dubbatu. Yeroo baay'ee forjidiin dhufaa birrii baatanii deemuun riskii qabaa kana hunda baay'ee nurraa hambisee jira. Uummannis fayyadamaa jira yeroo ammaa nulleen gammachuutti qabna. Dhaabbatee kana birrii lakkaa'uuta tokkoof gaal jechuurra inni kun karaa gabaabaa kallattii maammeetii jinnaa gala gama kamiin immoo goyoomsaa wal sossobbii kan immoo wal goyoomsuudhaaf irree afeeraa jechuudha. Tajaajilichi caalaatti si'ataa akka ta'uuf neetworkiin baankii fooyya'uu qabaa kan eeran fayyadamtoonnii fi hojjettoonni raabsaa boba'aa caalaatti si'ataa taasisuuf ammoo baankiiwwan hunduu tajaajilicha osoo eegalanii fooyya'aa akka ta'us kaasaniiru. Baankonni biraatti sodoo dhufanii gara kanatti achirra erguun baankonni biraa siistamii kana odoo keessa galanii hin bareedan yaada. Nu bira rakkoon hin jiru qophoofnee jirra nuti. Appilikeeshinii isaa fe'anneerra akkaataatti guunnutti nu barsiisaniiru akkaataa kamittis maamila akka amansiifnu nutti himaniiru. Faayidaa isaas akka maal akka ta'e uummatatti akka himnu nutti himameera. Garuu rakkoon jiru rakkoo konneeshiniiti. Bittaa gurgurtaan boba'aa karaa elektirooniksiitiin qofa akka ta'uuf hojjettoonni teelee fi baankii maamiltootaaf deeggarsa kennan buufataalee raabsaa boba'aatti akka ramadaman ta'e hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaa waajjira daldala kutaa magaalaa Sulultaa obbo Darajjee Dabalan tajaajilichi alseerummaa fi hanna boba'aa kan hambiseedha jedhan. Halkan hojjechuu yeroo malee dhoksaadhaan maal hojjechuun kun tureera. Yeroo sana balaan ni geesse bal'aa ture nutis dhaabbattoota baay'ee of eeggannoo amma keenyu geenyutti kanarra darbee hanga dhaabbata tokko saamsinee tarkaan fudhannuu irratti geenyeerra jechuudha isaanuma keessatti. Inni sun amma baay'iniinis hin danda'amu. Amma hatuullee hin danda'u karaa kamiinuu tiraanzaakshiniin abbaa birriin abbaa namicha irratti gala harka irratti gashuu hin danda'u waan waraabee dabarsaa fi amma waraabdan erga walii galee booda waan ta'eef birrii harkaa bakka hin tuqnetti hanna waan jedhamu sun dhaabbateera jechuudha. Hawaasni tajaajilicha irratti rakkoolee isa qunnaman furuuf qooda fudhattoota wajjin hojjetamaa jiraachuu ammoo itti gaafatamaan waajjira daldalaa kutaa mana abbichuu obbo Addisuu Hirkoo himaniiru. Jalqabbiin jiru baay'ee gaariidha. Nutis akkitti hordofnu baankota warra teelee wajjiniin teeleen astaanii toonii namni dhufu hubannoo kan hin qabne kan tajaajila teelee birrii hin qabne asitti akka banatanii tajaajila kennan isaan san irratti bobbaasne nusillee supervise godhaa ilaalatti kan deemnu ta'uu isaati jechuudha. Kutaa magaalaa mana abbichuutti daldalli boba'aa akkaatuma qajeelfama mootummaan caamsaa tokkorraa eegalee guutumatti elektirooniksiin qofa akka ta'u taasifamuu kan himan bulchaan kutaa magaalichaa obbo Abrahaam Birhaanus boba'aan biyya keessa galee qisaasama malee akka faayidaa barbaadamuuf qofa oolu taasisuudhaaf karaa dijitaalaan qofa gurguramaa jira himaniiru. Faayidaa biyyaatiif qisaasama malee boba'aa biyya keessa galee karaa qixa barbaadamuun fayyadamtoota biraan ga'uudhaaf akkasuma qulqullinaa fi kontirbaandii as keessatti jiru hambisuudhaaf baay'ee faayidaa qaba. Kanas warri raabsa boba'aa hundinuu hojii kanatti akka galuudha danda'an hojiin hojjetamaati kan jiru. Tajaajilichi bifa yaalitiin eebla 26 hanga 30tti erga hojiirra ooluu jalqabee booda caamsaa tokkorraa eegalee ammoo guutumatti mala elektirooniksiitiin qofa bittaa gurgurtaan akka raawwatu naannoo Oromiyaatti hojiirra ooluu kan himan hoogganaan itti aanaa biiroo daldala Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo hordoffii hanga ammaatti jiruun rakkoon addaa akka hin mudanneeraniiru. Iddoo ciccitni neetworkii mudateetti garuu qooda fudhattootaa wajjin ta'uun rakkinicha furuun hojjetamaa jira kaasaniiru. Fakkeenyaaf as naannoo Arsii kanatti naannoo dheeraa Horutaa Itoophiyaa kanatti ciccitni isaa yookaan suuta jechuun siistamaa nu mudateera. Akkasumas naannoo Kaaba Shawaa kanattis wanti nu mudatee ni jira. Isa garuu warra teelee wajjiniin waliin qunnamuudhaan akka isaan hiikuu danda'an akka biyyaatti nama gara nama 2,500 kan teeleen gadi buuse jechuudha. Buufata boba'aa hunda gubbaarratti teeleen ni jira. Baankonni ni jiru. Dhimma teekinooloojii kanatti rakkoo malee seenerra jechuun ni danda'a.
iddoowwan muraasatti rincicni tajaajilicha boodatti deebisuudhaaf yaaluu akka mul'atu kan eeran obbo Tasfaayeen qajeelfamicha boodatti deebisuudhaaf kanneen yaalan irratti uffata raabsaa saamsutii hanga boba'aa gara biyya keessaa galchuu hanga dhoowwutti tarkaaffiin akka fudhatamu simaniiru. To'annoo hordoffii kanaan hanga ammaatti akka gara 384 akkas raabsa boba'aa qabna. Achi keessaa tokko qofa irratti dhaqanii waan jedhame sanaan hojjechuu dinnaan kan cufne jechuudha. Jalaa cufamuu qofa miti, raabsa boba'aa sana cufuu qofa miti. Akka inni Jibuutii irraa siin feene hin ta'a jechuudha. Karaa kaampaanii iddeen sun namni sun fe'uu hin danda'u jechuudha iddoo sana. Hanga seera kan eegee hin hojjennetti jechuudha. Hanga ammaattis baankiiwwan 20 tajaajila kana kennuudhaaf hojii keessa galuu kan himan obbo Tasfaayeen tajaajilicha dhaqqabamaa fi si'ataa taasisuuf baankiiwwan waliigaltee raawwatan tajaajilicha akka eegalanis waamicha dabarsaniiru.